Sise jireenya walitti hadheesse akka nama sheekaa tokkotti maal dhaamtanii? Akka nama sheekaa tokkotti yaa Oromootiyya. Leengadda kitaabul jismi waan takka jeebee kadhu waan takka barreesse kitaabul jismi. Itoophiyaan guyyaa gaddaa lama qabaachuu qabdii je. Akka. Guyyaan sun kamii jennee guyyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee fi guyyaa Abiyyi dhalate akka guyyaa gaddan labsachuu qabnaa jeesi gale. Maaliif guyyaa Abiyyi dhalate jaa guyyaa gartee Abiyyi dhalachuun Hacaaluu nyaachise dabarsi tokkummaa Oromoo kanallee nyaachisuuf tattaafachuu jira jechuudha gale. Tokkummaa dhiigaan dhufte tokkummaa sabni keenya gartee irra wareegamee dhufe kana duratti gartee hoggii Harargee namni dhawamee Walloo namni hokkola gale. Har'a gartee namni ganda kami gosatami yoo ganda keeteellee gosatami waliin jechuu eegalan. Harargee gosa hin beekne gosa bare gale. Bara khasaaraa bara mooyyoo bara gartee cubbuu bara Oromoon itti wal qooddee yoo jiraatti bara kanaa jechuudha. Saniifuu bara namichi kun biyya bulchee gadda labsuu qabna siigalee gaafa inni dhalate gadda labsuu qabna siigalee. Saniifuu warra ajandaa gaffidu arsii keessaa haa ta'u gosatti hirkatee fooloo isaa barbaada. Fooloo isaa malee saba gartee wal cabsuu wal diiguu kun dhimma isaatii miti jechuudha. Warri immoo kana jala yaa'ee tokkummaa abbootiin keessan itti caccabtee itti biyyee taate firraa balleessuu barbaadu sii bada malee tokkummaan teenya hin baddu. Sii salphata malee amma waan takkaan siima. Mee viidiyoo tiyyataniin itti jaawar arrabsu nam tokko gabbaasee eegaan an jaawar faarsuu eegalatan. Hin baafne hangam takkaan fibboonu jira. Warri jaawar dheengadda gartee yeroo sallaallatee arrabsaa ture hangam takka arra fi qaanfachuu jira. Ka jaawarii hojii jirulleen. Yoo nama arrabsite sumaa fi qaanfata. Sumaa salphata. Waa takka saba kanaan gootu. Waa takka saba kanaan gootu. Warri immoo ajandaa gandummaa gaffidee saba adda guuruu deemu warra ajandaa gandummaa gaffidu jala namni deemu isaan maraata. Digale. Abiyyiin akka mootummaatti mormuu dandeetta warra sadarkaan tuqe. Booda jaartii beekanaa bulchituuf amanaan haariituuf ishee qabu. Lakkii isiin dulloota keessa hin jirtuuti isiin haara seenaati. Digale. Dulloota hedduun dhiiga dhaabde kana gartee ka bultii fiituu jaarrachuu dadhabee Oromoo adda guuruun asii abbichuu kiyya maarree kiyya juusi gale bicuun hudduu isitti haa rarraafamtu si gale. Tun amma mootummaa akka mootummaatti mormin jaartiin zayitii dabaltee tun amma jimma bakka hin buutu. Dulloonni Harargeettis kaasirraa gabbahee afaan banee maarree kiyya saraara diimaa maarree diimaa saraara diimaa hudduusii saraara diimaa si gale. Dulloonni Arsiitis kaasirraa gabbahee si gale. Maarree tuquun miitirkishoo miilliyyaa tuquun sheeyxaanni si haa tuqu jiin si gale namni si ergate hin jiru si gale. Saniifuu warri kana jala yaadu. Furmaanni maali jedha kitaabul jismi hayyee dulloota Jimma dulloota Arsii dulloota Harargee kanneen furmaanni jaraa maali jedha kitaabul jismi. Nullee warri fuudhee jiru fuunee salmatti jabeessu. Furmaanni. Aadaa biyyaatiin itti goota. Aadaan biyya sanii amma arsii sadiyoota. Sadi bira yoo ka dabarsu taate yoo isii kamiitu taate shari'aan kabajiin akkuma barbaadu fayyadamuu jiru. Akkuma san baaletti shayyoota shan bira dabarsee yoo kamiitu taate hin kafala. Akkuma san jimmatti lama yoo taate lama bira yoo dabarsee shari'aan kabajiin. Akkuma san ammoo Harargeetti jaayyoota jaayee yoo dabarsee kamiitu taate shari'aan kabajiin. Jaartiitii jedhee akkuma barbaade fayyadamuu jiru. Itti beekamaa waan shari'aa dubbanne daliilaan dubbata. Takkaa ani daliilaan malee maal torba yoo godhe takkitti sani kiraa kafala.
eenyu An kafala kallattii afran ulaalee dubbadha. Kallattii afran wayita daliila waa dubbadhu. Maaliif? Anii fi namni kun tokkoo miti. Wanni an dubbadhe namni ilaala. Aalima mara ilaala. Maaliif jenna? Baaziliiniin birrii 5 bitamti. Baaziliiniin beeytaniimi birrii 5 bitamti. Namni keenya yeroo ammaa luka daalachaa'ee magaalaa keessa deema. Magaalaa keessa luka daalachaasaan deemin. Yaa akii baaziliinii birrii 5 bitadhu deema. Maal magaalaa yeroo ammaa qulqulleeffamaa jirti. Namni ammootiin huura se'ee waliin si haraa jira. Luuyini nama garii oorruu qotan fakkaatu oorruu abbaa jeelaan. Babbaqaqee adii kanaan deema magaalaa keessa. Luka daalachaan magaalaa keessa hin deemin. Dhiirummaa ofirraan fuudhin dhiirallee maqaan balleessi waa diban. Indagamaa miyarsi. indaga Indagamaa. Kanaaf dhiira dhabuun barbaachisaadha. Dhiira dhayii deemi. Magaalaa keessa wayita deemtu luka kee addeessitee hin deemin, luka daalachaan hin deemin. Magaalaan qulqullooyte namni ammootiin qoshaashaa jedhee waliin si hara. Dhiira ammootiin maqaan balleessin. Babbaqaysiitee ammootiin hin deemin. Baaziliinii birrii 5 bitachuu si dhibaa. Baaziliiniidhaan dibiidee. Yaa akii sanaftee hin deemin. Namni yookaan fikiranyaa qaba. Namni yeroo ammaa eessarra si ilaala, jarallaa ol si ilaala. Sii galee kanaaf ammootiin baaziliinii birrii 5 hin dhabdu dibadhuu deemi. Qoshaashaa taatee hin deemin. Tiisifni sirra bu'aa hin deemin. Ilkaan kee sukaaya. Uffata kee hooma qabdu ammootiin miiccadhuu deemi. Bobaa kee ammootiin yoo shittoo dhabde loomii itti godhu. Kaalsii ta'e hooma qabdu miiccadhu. Mana namaa dhaqu jira, eebba namaa dhaqu jira, sargii namaa dhaqu jira. Nurraa baasaan jedhu namni si saalfata. Affanamee taa'a. Kaalsii ammootiin hafuurri kee ammootiin asii shaashamannetti dhooytu qabattee hin deemin. Miiccadhu, dhiqadhu, luuyni kee yoo dhaabeeti loomii itti godhu. Waan ammootiin hafuura sirraa balleessu itti godhu. Eebba namaa waamamu jira. Intala waliinuu ammoo bakka ugur dhaqu jira. Yoo afaan kee itti dhaye, yoo ammoo kaalsiin kee itti dhaye. Guyyaa sanirraa sitti hin deebitu. Dhiirallee maqaan balleessin dhiira tayyite. Zanaa fataa jedhe. Baaziliiniin birrii 5 bitamti. Baaziliiniin beeytaniimi birrii 5 bitamti. Namni keenya yeroo ammaa luka daalachaa'ee magaalaa keessa deema. Magaalaa keessa luka daalachaasaan deemin. Yaa akii baaziliinii birrii 5 bitadhu deema. Maal magaalaa yeroo ammaa qulqulleeffamaa jirti. Namni ammootiin huura se'ee waliin si haraa jira. Luuyini nama garii oorruu qotan fakkaatu oorruu abbaa jeelaan. Babbaqaqee adii kanaan deema magaalaa keessa. Luka daalachaan magaalaa keessa hin deemin. Dhiirummaa ofirraan fuudhin dhiirallee maqaan balleessi waa diban. Indagamaa miyarsi. indaga Indagamaa. Kanaaf dhiira dhabuun barbaachisaadha. Dhiira dhayii deemi. Magaalaa keessa wayita deemtu luka kee addeessitee hin deemin, luka daalachaan hin deemin. Magaalaan qulqullooyte namni ammootiin qoshaashaa jedhee waliin si hara. Dhiira ammootiin maqaan balleessin. Babbaqaysiitee ammootiin hin deemin. Baaziliinii birrii 5 bitachuu si dhibaa. Baaziliiniidhaan dibiidee. Yaa akii sanaftee hin deemin. Namni yookaan fikiranyaa qaba. Namni yeroo ammaa eessarra si ilaala, jarallaa ol si ilaala. Sii galee kanaaf ammootiin baaziliinii birrii 5 hin dhabdu dibadhuu deemi. Qoshaashaa taatee hin deemin. Tiisifni sirra bu'aa hin deemin. Ilkaan kee sukaaya. Uffata kee hooma qabdu ammootiin miiccadhuu deemi. Bobaa kee ammootiin yoo shittoo dhabde loomii itti godhu. Kaalsii ta'e hooma qabdu miiccadhu. Mana namaa dhaqu jira, eebba namaa dhaqu jira, sargii namaa dhaqu jira. Nurraa baasaan jedhu namni si saalfata. Affanamee taa'a. Kaalsii ammootiin hafuurri kee ammootiin asii shaashamannetti dhooytu qabattee hin deemin. Miiccadhu, dhiqadhu, luuyni kee yoo dhaabeeti loomii itti godhu. Waan ammootiin hafuura sirraa balleessu itti godhu. Eebba namaa waamamu jira. Intala waliinuu ammoo bakka ugur dhaqu jira. Yoo afaan kee itti dhaye, yoo ammoo kaalsiin kee itti dhaye. Guyyaa sanirraa sitti hin deebitu. Dhiirallee maqaan balleessin dhiira tayyite. Zanaa fataa